gaafatamaa bulchiinsa magaalaa asii waamicha isin gootaniin dhiyaatanii haasaa akka isaan godhan dhageenyarra afaan biyyichaatiin akkasumas immoo hojii kana jalqabaa akkasanii amma dhumaatti isin wajjin ta'uudhaanii yaadaan haala garaa garaatti isin deeggaruudhaan kan isin wajjin jiranii waan isaan godhan dhuma dhaga'an ture. Akkan dhagayetti karoorri isaan isin wajjin qabanii gara fuulduraatti waan isaan isin wajjin hojjechuudhaaf waadaa seenan waan hedduu jira. Meeshaa kana sababii afaan biyya sanaan haasa'amee fi gabaabaatti nu ibsitu dhaggeeffattoota keenyaaf. Inni kun maaliif gargaara? Sabni Oromoo biyya Noorwee keessa jirus biyya hambaa keessa jirus akkamittiin akka inni hawaasa warra kaanii wajjin warra Noorwee wajjin walitti dhufee hojjetuuf illee ergaadha waan ta'eef. Galatoomii gaaffii bareedaadha. Gaaffii gaarii. Akkuma ati jette itti gaafatamaan yookaan kantiibaan bulchiinsa magaalaa kana yaamicha goonee fi walgahii keenyarra argame. Erga nu barsiisnee booda nu waa'ee Oromoo rakkina saba Oromoo rakkina sabni Oromoo keessa jiru Oromoo nu maali wanti nu barsiisnes ummata Norweejaa biyya Norwee kana keessatti ummata warra alagaa ta'anis kan abashaa ta'anis affeeramanii dhufanii maafi waan keenya nu maal akka ta'an itti himu ijaa barbaanneef dhufanii Oromoo garaagarummaan Oromootii fi Itoophiyaa maali Oromiyaa fi Itoophiyaa garaagarummaan isii maali waan jedhu barsiisaa turre. Ernaa kana barsiisnu ni dhagayanii warri Norweejaanii dhagayanii hundi isaaniiyyuu hubatanii kaleellee gaafa waa'ee kana jalqabnu isheen contact person nuuf taate yookaan itti gaafatamaa gargaaraa keenya taate nu gargaaraa turte Osil Bergamte jedhattu waa'ee keenya rakkina Oromoo kana erga itti himnee booda isiin biyya Itoophiyaa illee deemtee argitee waan jirtuuf nurraa hubattee akka nu gurmuuf nu gargaaraa turte haasaa badhaa goote haasawa sana sabni Oromoo afaan sana ijaa hin dhageenyeefu hunda isaa hubatuu dhabuu danda'a. Maafi sababni nu afaan kanaan dhiyeessineef illee tokko ummata biyya keessa jiraannu kanatti rakkina saba Oromoo afaan Ormaa kana barannee afaan isaan dhagayanii itti himuu waan barbaanneef kanaaf afaan saniin akka ta'u goone sagantichi sagantaan isiin badhaan haasofni isii sun gabaabsee yoo dubbachuu barbaade akka sabni Oromoo akka Oromoo ta'e Oromummaan keenya akka nu Oromummaa keenyatti amannee Oromummaa keenya dubbataa jirru ibsitee lammaffaa immoo maal hojjetu barbaanna saba kana waliin akkamitti deemuu barbaanna waan jedhu baay'ee ibsitee jirti. Ittuma dabalee itti gaafatamaan yookaan kantiibichi magaalaa kana ka'ee haasaa godhe haasaa badhaa godhe keessatti yeroo dhiyeenya kanatti projektiin projektii baqataa lee organizationii baqataa ta'ee kan biyyaa ta'e warra organizationii irraa hojjetan if banamaa jiru tokkotu jira. Projektii sana keessatti akka nu hammatuu danda'uu fi tokkoffaa dhugaa waan nama gammachiisu keessaa erga dhaga'ee booda presenteeshinii nu qopheessine san dhaga'ee fixe afobba'ee rakkina Oromoollee adduma baradhe rakkina Oromoollee adda argee jedhe namichi jechuudha. Kanarraa kan ka'e baay'ee tokko waan namatti tolaatu raawwatame isa kana sabni keenya danda'ee miidiyaa garaagaraatiin illee waan haasofne irrallee waa'ee saboonni sun waa'ee uummanni Norweejaan sun haasayan sana osoo miidiyaa adda addaa irraa argatee translate godhatee nama danda'uun illee dhageeffatee nullee yoo danda'amee jedhe isa sana translate goonee kaa'uu yaalla. Baay'ee waan namatti tolaati. Kanaaf waadaan inni nuu seene guddaadha. Nullee akkuma beekamu mirga dhala namaa gubbatti isa human right kanarratti hojjetuuf baay'ee yaalla. Isa irratti illee waliin akka hojjetu waadaa nuu seene. Kanaaf ofafoo
jalqabni diqqaan kuni hamma ta'e gaafii saba keenyaa ni deebisa jennee yaadna. Maafi rakkoolee hamma jiran xiqqoo furaa deema. Kanaaf baay'ee waan namatti tolaati jira. Baay'ee namatti tola. Kun hojii salphaa miti. Biyya tokko ba'anii dhufanii biyya ambaa keessa yeroo jiraatanii ofuma ofiitiif jireenya ofii guyyaa guyyaatti nama quunnamu mo'atanii jiraachuun salphaa miti. Kana dabartaniitti kan isin aarsaa barbaachisaa ta'u kaffaltanii aadaa Oromoo isa biyya keetti ukkaamamee isa addanatti illee taananii abbaan sochoomne ukkaamamu kana akka mul'atu akka guddatu gochuudhaaf tattaaffii isin gootan baay'ee nama jajjabeessa. Keessumatti immoo lakkoofsi keessanii xiqqeenni keessanii illee akka isin booddee deebitanii waan kanaaf abdii godhatan isin hin goone hedduu kan nama gammachiisuu fi saba Oromoo bakka garaagaraa jiraatan hambaa ta'an jiraatanii fi iddoo garaagaraatti bittimmaanii jiraataniif illee kun abdii guddaadha. Kunoo akkuma amma dhageessan daawwattoota keenyaa itti gaafatamaan dura ta'an hawaasa kanaa akka dubbatanii miidhamaa saba Oromoo irra jirullee rakkoo sabni Oromoo qabullee kan itti gaafatamaan bulchiinsa magaalaa kanaa jira ta'e kan dhaga'e. Odeeffannoo isaan kennanii booda akka ta'edha kan dhageenye. Kun amma akka nama gammachiisu waa'ee ofii keenyaa waa'ee aadaa keenyaa ibsachuudhaaf amma kan nu kakaasuudha kan nuti hubachuu dandeenye. Kunillee hamilee guddaadhaan itti fufuu akka qabudha. Mee keessa keessan isa jiraatu saba Oromoo biyya kana keessa jiraatuuf isa ta'u gara fuulduraatti hojii hojjettaniifis maal haa ta'u waan dabarfachuu qabaatan hojii qabaatanii carraa kanas ni mallaaqaa hunduma keessaniif dura magaalaa isinirraa tunka'e. Baay'ee galatoomi carraa kee ani akkuma waliigalatti dhaamsi ani dabarfachuu barbaadu tokkoffaani walii haa galluudha. Harka walaa qabannu walii haa gallu. Yoo walii galle malee homaa hojjetu akka hin dandeenye beekamaadha. Isa kana waa hojjetuuf dura walii galuun barbaachisaadha. Oromoon bakka kamuu jiru akka walii galu tokkummaan afaaniin faarfamuu miti. Hojiitti haa jijjiirru. Hojii jijjiirree yoo jenne tokkummaan immoo maal godha? Bilisummaa fida. Tokkummaan bilisummaa fida. Kanaaf namni aadaa ofii beekuun of beekuudha. Aadaa ofii barsiisuun immoo of baruudha. Kanaafuu aadaa keenya iddoo geenyetti haa sodaa dhiisnee haa dubbannu. Nu fakkeenna an biyya kana kan jiraadhe waggaa 3 jiraadhe afaan warraa sirriitti naasa'u afaan warraatiin afaan warra Noorweejiyaaniitiin rakkina saba Oromoo himuuf wanti na daangessa tokko illee hin jiru. Biyya keessa jirutti mana jirutti ollaa jirutti rakkina Oromoo haa himnu. Isa kana cinatti immoo nu immoo gargaarsa barbaanna. Gargaarsi nu barbaannu gargaarsa yaadaa barbaanna. Namni hundinuu akka jirutti nu namoota arra ijoolleen ala namni 8 fakkeenya ijoollee teenya afaan haa barsiisnu. Bakka jirutti aadaa teenya haa barsiisnu. Fakkeenya arguu dandeettanii miidiyaa irratti daa'imattiin takka dubbistee afaan Oromoo guyyaa gabaabduu barsiisne natu barsiisee natu barreessee fi dubbistee yennaa dubbistu sana baay'ee namatti tola. Qubee biyyatti hin baranne biyya na barattee qubee afaan Oromoo fuula tokko ol dubbistee jechuudha. Inni kun maali? Jijjiirama. Yoo ijoollee afaan keenya barsiifne afaan keenya ni dhaga'u ni dubbisuudha. Ijoollee teenya eenyummaa isaanii haa barsiisnu. Sabni Oromoo biyya adda addaa jiru, Ameerikaa jirtu, Awurooppaa jirtu, Awustiraaliyaa keessa jirtu, biyyoota hunda ka jirtanu hundi keenya maal haa goonu? Ijoollee teenya mana keenya yeroo ijoollee afaan haa barsiisnu, afaan barsiisne yoo jenne aadaalee haa barsiisnu. Kanuma dhaamsi kiyya guddaan walaa taanu tokko haa taanu tokkummaan humna jedha. Galatooma. Akkuma kanatiinis egaa
obbo Adam waa hundaayuu haasa'e ani waan xiqqootti dabaluu yaala. Duraan dursee akka nama Oromootti akka saba Oromootti nuti wanta nuyi irraanfachuu nurra hin jiraanne warra Oromoodhaaf jedhee dhiiga isaa kan kenne lubbuun isaanii kan darbe mana hidhaa keessatti warra rakkachaa jiran yeroo hundumaayyuu laphee keenya keessatti qabannee deemuu nurra jira. Irraanfachuu nurra jira waan fedhe taanaan kana. Kanaan deemuu nurra jira. Oromummaa keenya baranneetu warra kana yaadachuu nurra eessuma yoo deemne jechuudha. Lammaffaa immoo gurmaa'uutu nurra jira waan fedhe taanaan. Gurmoomnee akka saba tokkotti akka Oromoo tokkotti waliigallee jiraachuu nurra jira. Fakkeenyaaf amantiidhaan wal qooduun barbaachisaa miti. Amantiidhaan ati kiristiyaanaa, ati islaamaa, ati waaqeffataa, ati akkasii jechuudha. Oromummaa walitti nu fiduu nurra jira waan hundaarra waan guddaadha. Darbeen achiin ganda gandaanii wal qooduun baay'ee barbaachisaadha. Kunis nuti inni kun Wallagga, inni kun Arsii, inni kun Shawaa, inni kun Harar, inni kun asii akkasii wal qooduu miti. Nuyi Oromummaan tokkummaa keenya walitti nu fiduu nurra jira waan fedhe taanaan. Torba nuyi waggaa tokko boodammoo 700 ta'an. Kana hubachuu qabna. Wal gargaarudha. Namni waliin loluu walitti naaru jechuun miti. Miilumti irra deemu walitti bu'a waan fedhe taanaan. Kun rakkoon hin jira. Rakkoo sana immoo uummata wal gorsuu nurra jira. Wal gargaaruu nurra jira. Saba adda namichaa jedhu tun ta'ini warra Oslollee jiraatanii warra Toroondaan jiraatanii naannoo adda addaatti warra gurmaa'anii dhiiroo wajjin isaan wajjin wal quunnamneetu waa'ee dubbii Oromoo kanaa fiixaan ga'uu nurra jira jechuudha akka hawaasa tokkootti. Kanatti dabaluu barbaadan karaa koo. Baay'ee gaariidha. Mee dhaamsa qabdu saba Oromoo hundumaatiif hawaa fedha qabdu jecha tokkoon kan jettu jiraatte adda xiqqeessimaa. Jabaadha jedha. Oromoon tokko haa ta'u harka wal qabannaa wal jajjabeessinaa. Baay'ee gaariidha. Daawwattoota keenyaa qophii hawaasa Oromoo Tingibooliif Roomsdaal keessatti guyyaa kan isaa gaggeeffame ilaalchisuudhaan qophii kaleessa wal qabate har'aa walitti jamamnee gaafiif deebii gochaa turre gara xumuraatti finneerra. Akka saba kamiyyuu Oromoonis aadaa mataa isaanii qaba. Afaan isaanii qaba. Aadaaniif afaan inni qabu kan ittiin daanga'ee hedduudha. Inni kun seenaa sababii dubbatuuf keessa deebi'ee dubbachuun barbaadu. Keessumattuu waggaa 120 asitti Oromoon akkaataan itti afaan isaatiif aadaa isaa gaggeeffatu hedduu kan nama gaddisiisudha. Garuu carraan kun hundinuu bal'atee Oromoon saba hambaa keessa jiraatan illee kun akka kanatti aadaa isaanii guddisuudhaaf tattaaffii guddaa bakka garaagaraatti gochaa jiru. Bakka garaagaraatti kan gochaa turan keessaa kunoo fakkeenya guddaa kan ta'an iddoo kanatti dhufne kan daawwanneef kan agarre ija keenyaan hawaasni Oromoo Tingibool Roomsdaal Norway keessatti kan argaman illee kun fakkeenya guddaa nu ta'u baay'inaan nama 7 kan hin caalle garuu aadaa isaaniif eenyummaa isaanii beeksisuudhaaf utuu booddeen deebiin hamma dhalataan yookaan jiraataan biyya Norway keessa ta'an dhufanii daawwatanii rakkoo kana bira ga'anii hubatanitti akka ga'ame raagaan jiru silayyuu itti gaafatamaan dura ta'aa addanaa hawaasa Oromoo addanaa kan ta'an obbo Adaam bal'inaan dubbataniiru. Gara fuulduraattis balbala isaanii banatanii akka isaanii wajjin hojjechaa jiranii akka dubbatan akka waadaa seenan dubbannaa isaan dubbatan irraa arganneerra. Sabni Oromoo bakka kana jiran hamilee guddaadhaan aadaa isaanii guddisuudhaaf harka wal qabatanii saba Oromoo bakka garaagaraa jiran as Norway keessa duwwaallee tun taane biyya hambaa garaagaraa keessa jiran wajjin hojjechuudhaaf illee qophii guddaa qabu, humna guddaa qabu, fedha guddaa qabu. Haaluma kanaan yoo website isaanii irra galtanii yaada deeggarsa waan garaagaraatiin saba kana wajjin haasa'uu barbaadan www.oromocommunityromsdal.wordpress.com irraan deebi'a.
www.oromocommunityromsdal.wordpress.com yookaan immoo emailiidhaan oromocommunityromsdal.on jettanii yoo irra galtan yeroo hundumaa waa'ee hawaasa kanaa bal'inaan argachuu dandeessu, walii wajjin hojjechuu dandeessu. Kanallee yeroo gadhiifnus barreeffamaan kan isin hubachiifnu taana. Gaafiif deebii ani isin gaafadhee yeroo keessan laattanii iddoo kanatti argamuudhaanii ibsa bal'aa laattaniini hedduun isin galateeffadha. Guddaa fayyaa ta'aa. Uffadha.